kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota waliin darbu. Kun seenessa gabaabaa kutaa kutaadhaan torbaniin waliin darbuun irratti isiniif dhiyaatudha. Kanaaf aga dhumaatti nu hordofaan affeerraa keenya. Seenessa gabaabaa kutaa tokkoffaa walumaan guddanne. Obseen mucayyoo durbaa abbaa ishee obbo Yaaddeessaa fi haadha ishee Aadde Qananii irraa bara 1987 magaalaa Naqamteetti dhalatte. Obseen mucayyoo xixiqqoo diimtuu rifeensi mataa ishee luuccaa ibsuudhaaf kan nama rakkisu, amma malee kan dheeratu, karaa duubaatiin namni ishee ilaale dabbasaa ishii malee namni iddoo biraa ilaalu waan jiru namatti hin fakkaatu. Mucayyoo bareedduu kennaan uumamaa akka malee itti dhangalaafate. Obseen dhalattee waggaa 3ffaa isheetti jechuun bara 1990 oolmaa daa'immanii fuuldura mana isaaniitti argamu seene. Obseen barnoota oolmaa daa'immanii keessatti barattuu cimtuu kan barsiisaan ishee umurii ishee raajeffatu taate. Barsiisaan ishee Oliiqaa jedhamu waa'ee dandeettii Obseen qabdu yeroo abbaa ishee obbo Yaaddeessaatti haasa'u gammachuu inni keessa isaatii qabu fuula isaarraan gadi ba'ee mul'ata ture. Abbaan Obsee hojii daldalaa waan hojjetuuf yeroo yerootti wantoota sammuu ishee bohaarsan kanneen akka uffataa fi nyaataa sammuu ishee qaruuf oolan yeroo hundaa qabatee daldalaa ture. Obseenis sammuu gammadaadhaan yeroo hundaa hiriyoota ishee waliin bashannanaa oolti. Harmeen ishee Aadde Qananii yoo Obseen manaa baatee turte waan itti hin tolleef yeroo ishiin mana barumsaa ishee keessatti yeroo hundaa karaa dhaabbattee Obsee eegaa turte. Namni hunduu daa'ima isaanii jaallataa, garuu kan akka Aadde Obsee Aadde Qananiitti Obsee jaallatu tasuma hin jiru ture. Namoonni ollaa isaanii jiran yeroo isheen Obsittii jettee waamtu maal taate dubartiin kun maaliif akkana taatii wareegaan argatte jechuun silaa umuriin ishee ijoolleedha jechuudhaan itti qoosu turan. Namoonni tokko tokko immoo jaalalli isheen daa'ima isheetiif qabdu itti tolee baay'ee isaaniif gammadu. Kaan immoo hinaaffaadhaan kan ka'e keessi isaaniis kan hubatu hin dhabamu. Osoo kanaan jiranii Obseen oolmaa daa'immanii irraa barnoota ishee xumuruudhaaf gara dhumaarra geessaa jirti. Guyyaan eebba isaaniis sirriitti adda ba'ee beekamee jira. Kana gidduudhaan abbaan Obsee obbo Yaaddeessaan meeshaalee daldalaa bitaa waan jiruuf gara magaalaa Finfinnee deemuudhaaf qophii turee jira. Ganama subiidhaan ka'ee gara magaalaa Finfinnee deemuudhaafis qophaa'ee jira. Aadde Qananiin daa'imman lammataa garaatti hawwuu isaa waan beekteef anis hospitaala deemee nuuf laalchisa jettee abbaa warraa ishee obbo Yaaddeessaa waliin wal mari'atanii turan. Obbo Yaaddeessaa erga geggeessanii ganama gara sa'aatii 5:00 Obsee fi haati ishee wal fudhatanii gara hospitaalaa deeman. Obsee fi haati ishee akkuma hospitaala ga'anii haati ishee mana qorannaa laalaa turte teesse. Dhiiga ishee erga kennitees garaa xiqqoo ture dooktarri Aadde Qananii waame. Aadde Qananiin ol seentee teessuma fuula dura kaa'amee jiru irra teesse. Dooktarichis gara isheetti galagalee fuula dura isheetiin taa'e. Dooktarri bu'aa qorannoo itti himuudhaaf baay'ee waan muddamaa jiru fakkaata. Dooktarri Aadde Qananiidhaaf waa'ee fayyaan wal qabsiisee gorsa hedduu erga kenneefiin booda dhiiga isaanii keessa vaayirasii HIV akka jiru itti hime. Aadde Qananii akkasuma HIV vaayirasii haa turuu dhukkubi kamiyyuu dhiiga ishee keessa jiraachuu quba hin qabdu. Kan isheen ogeessa fayyaa irraa dhageesse akka waan abjuu halkanii arganii yookaan immoo dhaga'anii deebi'anii of biraa dhabanii itti fakkaatee garmalee ishee naasise. Haati Obsee battala sanatti ofii fi maatii ishee irraa garaa kutatte. Obsee fi abbaan Obsees akka dhukkuba kanaan qabamanii jiran achuma teessee tilmaamuun isheen dhibee. Gorsa ogeessi fayyaa kennuuf sirriitti erga dhaggeeffattee akka Obseen hin dhageenyeef ilmaan fuula ishee irra gadi dhangala'aa ture raawwataa jirtu. Harmeen ishee mana keessa baay'ee waan turteef Obseen fiigdee tasatti ol seente.
Harmee maal taatee boossaa jechuun gaafate. Marfee bakka lama waan na waraaneef obsachuu dadhabee boo'ee jette. Obseenis dhuguma seetee cal jette. Doktarichi adde Qananiin guyyoota itti aanan abbaa warraa isaanii waliin deebi'anii akka dhufan itti hime. Obsee fi haati ishee wal fudhatanii gara manaatti galan. Yaaddessaan mi'a daldalaa fudhachuuf gara magaalaa Finfinnee deemee waan jiruuf hin deebiin jira. Adde Qananiin kana gidduudhaan muddamaa fi cinqama kana hunda baattee haga obbo Yaaddessaan dhufuuf akka nama du'a harka isaatti baatetti isa eegaa har'ama boor galaadhaan obbo Yaaddessaa eegde. Seenessi keenya kutaan jalqabaa asumarratti raawwata. Kutaa lammaffaa torban waan isiniif dhiyaatuuf haga dhumaatti nu hordofaa affeerraa keenya. Horaa bulaa.